Dhugataa malee jiraadhu nama garraa guuteessa ta'e isa gaabdee galmaan gahuuf duuba kee hin ilaallen bahe. Dhugataa malee kan bahee herreree eenyuuf akkanahee namni waaqa mo'atee galaa qabbanaa yeroo galgalaa. Namni waaqa mo'atee galaa qabbanaa yeroo galgalaa. Dhugataa manii jiraadhu nama garaa guuteessa ta'e isa gaabdee galmaan gahuuf duuba kee ilaaleen bahe. Dhugataa malee kan bahee herreree eenyuuf akkanahee namni waaqa mo'atee galaa qabbanaa yeroo galgalaa. Namni waaqa mo'atee galaa qabbanaa yeroo galgalaa. Raajonni booleen agumaa falmatu Eeliyaasitti yaa waaqa Abiraamii Yisihaaqi jedhanaa amma waariitti. Imboo imimmaan buusanii dhagna isaanii of dhiigsanii garummoo deebi'umaan arganne amma fedha yoo hiyyanne. Raajonni booleen agumaa falmatu Eeliyaasitti yaa waaqa Abiraamii Yisihaaqi jedhanaa amma waariitti. Imboo imimmaan buusanii dhagna isaanii of dhiigsanii garummoo deebi'umaan arganne amma fedha yoo hiyyanne. Hallelujah. Yaa hubannaa. Yaa hubannaa maaf dhugattee nama jala namni hundumtuu of daagatee geeboo jira mannayyaa. Maaloo ilma waaqaa maaloo ilma waaqaa nu yaadadhu banneerra kaa. Marichoo gargaaruu fiitee banqabnu qaqqabneerra jirroof seenaa malee hin jirru karaa nuu jalaa badeera. Jireenyi namatti hadhaa'e ati keessa dhabamnaani maaloo nuun balleessina abbaa adaraa nutti araarame. Hallelujah. Kaleessa kasi lallaabu kaleessa kasi farfaatu har'a iddoo sagadhiiseef hin jiru kasi sodaatu. Qooda gaarii godhammeenya qooda jaalala moo jibba mana kee keessa ta'eetu namni eebba waliif dhaaba. Yaa hubannaa. Yaa hubannaa maa dhugataa nama jala namni hundumtuu of daagatee dhiigabuuf jira mallayyaa. Maaloo ilma waaqaa maaloo ilma waaqaa nu yaadadhu hubanneerra kaa. Eessa kasi lallaabu kaleessa kasi farfaatu har'a iddoo sagadhiiseef hin jiru kasi sodaatu. Qooda gaarii godhammeenya qooda jaalala moo jibba mana kee keessa dhaabate namni eebba waliif dhaaba. Shalom nagaa isiniif haa baay'atu.
hordoftoota koo hunduma keessaniif isa anaaf isiniif nagaa baay'isuu jaallate Yesuusiif galanni haa ta'u. Lafa duwwaa lafa dukkanaa keessatti inni nu gargaare waan hunduma keessatti abdii kan nu ta'e Yesuusidha. Warri isatti koluu galanii fi warri isarraa abdii godhatan bara baraan in jiraatu malee in qaana'an. Jireenyicha sanatti galuudhaaf immoo Kiristoositti koluu gallee Kiristoosii abdachuu qabna. Kiristoos abdachuun nama salphisu, Kiristoositti koluu galuun nama salphisu. Kanaaf Waaqayyo isa nu gargaaree isa nu ceesisee waan hunduma keessatti nu wajjin ta'ee maqaasaa haa eebbifamu. Bagaa Waaqayyo Gooftaan isin gargaare, inni anas gargaare, inni isinis gargaare maqaasaa haa eebbifamu. Ameen.